hanga qarshii miliyoona tokko tuqaa lama xiqqaatu hanga qarshii miliyoona tokko majlisa kana bira ni dhaabbannaa jennee of qopheessinee jira. Aleenni hanga guyyaa irraatti akkaawuntii kan keenyarraa kallattiidhaan dhufeege qarshii 500,000. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوليين كيا أكما أمدا جيفني كاتن شيني كينيا لين دبتك وان برا راسون تاني maallaqa kana kan hirmaachisaa jirru ofiifis hanga dandeenyu keessatti hirmaanne akkasumas barattoota karaa onlaayiniitiin baratan obboleeyyan keenya bakka adda addaa jiran irratti hirmaachifne waan kana hojjetaa jirra jechuudha. Asuma waliin dabarsuu barbaadu maallaqni hanga guyyaa irraatti akkaawuntii kan keenyarraa kallattiidhaan dhufeege qarshii 500,000. Allahu akbar. Allahu akbar. Maallaqa qarshii 500,000 kun waan akkaawuntii keenya irra jiru jechuudha. Garuu akka karoora caayaa majmu'aa gaaddisa quraanaa jedhamuu fi akkasuma majmu'aa manhajus saalihinaatii fi ustaadawwan biraallee dabalatee hanga qarshii miliyoona tokko tuqaa lama xiqqaatu hanga qarshii miliyoona tokko majlisa kana bira ni dhaabbannaa jennee of qopheessinee jira. Bismillahi ta'ala ka guutamu ta'a jechuudha maallaqni ji'a dhufu irratti akkasumas akka duraanii nuti yaannetti karoorri silma waan beekamurraa nuti wama sheenii keenya karoorsee hojjennaa ammoo akka nama tokkootti gaafa lafaa kaanu maallaqa kana hundallee arganna hin seene alhamdulillahi rabbil alamin waan tokko garuu gaafa rabbiin jecha yoo karoorsitee hojjettee hanga yaaddoo sanitti milkoofta nuti manuma akkanaa tokko wacaa fi rakkoo as keessa jiru laallee sheekallee yeroo gadi mataa dhukkubaa ture darasaadhumaaf sheeka adda baafna jennee mana akkanaa tokko ijaarrennee lafaa kaane kanaafuu hundi keenyayyuu warri gartee baallamne irra jirullee nurraa estee barattoota irraa estee ka ofirraa guututaa asumaan yaada xumura irratti hin dheeressu guyyaa sabtiiti. Fakkeenyaaf nama hedduu ka majlisa kanatti baratee asirraa beeka hanga mugnii ibnu aqiil akkasuma hadiisa fanni hedduu gartee barate kaasirraa beeni jira jechuudha boota adda addaadha. Kanammoo sheekarraa bakka bu'uudhaanaa isaa akka nama tokko. Kanaaf warri magaalaa Jimmaa jirus ni jira bakka adda addaallee warri jiru ni jira. Har'aa warra birrii 500,000 kana keessaa jariinsa harargeefaa jira ijoolleen jechuudha. Warra harargee jirullee itti dawwallee amansiifne waan kana akka jarri gartee majmu'aa hirmaachisanii irratti hirmaatan goone fuuldurattis waan dandeenyuun majlisa keenya bira ni dhaabbannaa hin dhaabbannaa akkasiini. Majlisa keenya bira hin dhaabbannaa sheeka keenya rakkoo ni gartee keessa jiru hundaanuu waan dandeenyu bira dhaabbanna. Kanaaf warri as keessa jirtan fakkeenyaaf ka ijoollee onlaayinaa qaraasiftan nuti nama hanga beeknu keessatti hirmaachifne malee nama isa gartee hin beekne waliin nuti keessa galchine hin jiru jechuudha. Namni gartee nama tokko lama beektu nama gartee waan kayrii irratti hirmaatu akkasumas warri majlisa kanatti barate asirraa eebbifame bee ka mugunii gartee qara eebbifamee fixatee bee fi ka hadiisa xumuree bee ka bakka biraa jiru wal ijaaranii majlisa kana nu deeggaranii nu bira dhaabbatanii ijaaruu qabanii ergaa keenya kana sheer gootanii hunda isaanii biraan akka nu geessan asumaanis hin gaafadha. Kanaaf warri muwaas keessatti barataa jirtan ka waan kana keessan jirre ammarraa sa'atii amma keessa jiru kanarraa qabdanii wal ijaartanii wal gulmeessitanii ka majmu'aa adda addaa keessa jirtan amiira majmu'aatiin ka wal beektan jechuudha. Amiira majmu'aa mari'achiiftanii akka majlisa keenya bira nu dhaabbatamu jennaa. Kana inshaallahu ta'ala biiznillaahi irratti dalaynaa amma bakki nuti geenyee jirru hangana fuulduratti borirraa iftaanirraa gaafa birriin argame hojiin ka jalqabu ta'an isin jedha. Dhaamsi gidannee an qabu asumattiin sirraa xumura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. ما شاء الله رب الرانو فجالته سوتشيني جماعان كينيا غري مرتنو مجموعة مرتو مريتني ديما قدلو قمتشيسه ربي جلنو فقمتشيسو جالل ديني في سوتشواني ركون الموت على بان أستي قبنو ركو قاتساتي يرو روبا يرو مالي أكمل الفاتح جرا خناف إن شاء الله أقوم أما شمنا والدبرسني
جمعنا سرا بارس خان اللي مو سقلي كنا دغانس كبي اس جرن هدو تجرني ولين مريتني اجازي جارمو ان شاء الله بروكيتي رانتا ان شاء الله صدقه جاريه وانتي هم باغوني وقما دوك وقالا مبودا لفتي ساچفي وانتي هو كاسدي وقاف بودلا بوني وقاسدي رامدي جيجي انا ان شاء الله كصدق انكي سنبك غوفي جماعان موكنا سندبچي سني وليتي كبانين جماعت كان تيادني وانكي سن امانه كي سنگل مارسني غاجرنو رب الرحمن فجالتو حبيوت مركي سجرتن نمتو كن مشبي كن بفدمبيك امو هرماتني amma mo irmachi sani sinira manara war irmatani ittisin qattal tusin inshallah karam majmuatin inshallah kibli tor boka kibli shani wa sujara inshallah jalasi inshallah mutisum ummate biya berradu furra egalle amma mariyatu egalabe jira dizanina kabaridatin qoppa injineera mahandisa finne injineera nagatani waan kana mariyanne akata ijarsa in kenya sana bodo ojin kesanitti fufa خنافي جماعة بوتا جرتمرا وان كانت التيادات ججبات سنين جنة رب سنها برقارو رب سنها تاسسو رب أكا طلبات اللي جول لكين يبيالا جول لكين يبيا كيسا كيسا جردنو طلبان افتكا كأصول كرو كالقرآن اللي كرو وان سامنا بتاتو بيسي كنه أني ربهم دين حجرات جسادي ومن يتوكل على الله فهو حسبه جلين هنا كتاب حتى كتاب بيتدن اللي دبرسني كنني جاء قرآنا تانا قادس قرآنا تانا قرآنا قادس تانا جلني كنتني أتم ربي ستبلسي واسبرا كايدرو كاونتي كيرت مربي وابيكو إني قولي نمتك إجارو نمتك دبجو سنتين بوتا علمي دي صدقاء جاريا غافر كفت غافر قبريسين دسنا ربي سيبلسا الدنيا كي ربي سي تلجا آخرة كي ربي سي تلجا كنك ربي سي كنا جنة طلبان علمي أقدم داري وفي برتا قرياتا وان سامنا بتتن وان كتابان بتتن ديسني كتابا بتتن اللي دي بسني كنني مرتا وفي مال وفي كنني جاراجرو أنا بس ما وامج سني دبرسنا أنا كفامتي ijoolleen keenya biyya alaa keessa masaajida mara ijaaraa jirtan madrasaa mara ijaaraa jirtan hin argitani amaana inshallah waliin illee ni marjata ergaas maanis ni dabarsa ijoolleen keenya mamlaka arabiyyaa keessa jirtan ijoolleen keenya biyya suudii biyya jaarmaan ameerikaa biyyoota hedduu keessa jirtanu koreen ijaarsaa jirtan sun jazaakumullah khayran rakkoo kana keessa jirra yoo isinitti dubbanne yeroo mara iyyuu hojjetaa jirtani nutti ulfaate garuu immoo wanni nu keessa jirru aduudhaanis wacaanis sadarkaa darsii qaraasuun nu rakkisee jirutu jirra jazaakumullah rabbi isin haa gargaaru isiniin jenna rabbi nuuf haa taasisu yaa rabbi nu ijaaru inni kun isa obboleessatti yaadaa fi deemsa akkaa wajjin deeman mari'achuu isa shuuraati isammoo aga dandeessan nu jabaadhaa jechuuti رحمن كنيت اللي إيماننا يا رب نتيجة آمين لما أسيتي إجازة بريد أساس دكا جاريا ويكات رب المعتاس آمين خان إجارة نبني كيست براتو أبما خان مون نبني وان كيست هاي براتو أبما أتمت تقابري ربي وان في الوجه خان إجارة بلدك مكتوب بيتا خان مو وهمت هاجلك أبدا لا ما سراي وفجاري قريتا ننجو आसिंग करे के सब बचाने या कोनो दिला मस्जिद करा सो दिन में ला बोलो हैं अकल तलबाती nama kuma lamaatu galmaahee jira alabaan kun toora kuma lamaati olii barakaa rabbi keessaa taasisu sharaa bitatanii sharaa ofii ijaaratanii jala taa'u bootaan ta'an dhabuurraa laa kunoola sharaa jalata taa'amala yeroo asirraa kaamee isinii dabarsanii yoo as keessa teenye masjida kana teenye daga yoo teenye waca jamaa kana akkana deemaa hin gaaddisne hin jiru bootaan ta'an hin jiru anaafuu martuu sharaa mammaratee jira inshallah maalu soba keenya namni muslimnitii kana jaallatu alabaan naannoo mara jiran biyyoota mara keessa jiran kuma tokko kuma kudhan kuma 20 kuma 50 kuma 100 sooree of qabani
نعم سجلين كم جاي كفتي والله برين كيس انتو برشام ملي بدو ملي وجرس دي هولا فوق إجارة دندو جابو أجايبا إجارة دندي كان طلبان كم كيستي جاتي سبرة تاني كيستي كراني كفاجر بان صدقة جار يا رب سني تاسو خنا إن شاء الله إنه إجارة رب المتاسس آمين أرفع كيس رب تتي تبارك يا رب المتاسس آمين رب المتاسس آمين شرط يترى ربك تتن كيسا كيفية الدعية تكاتي سني كرات رب سنا آمين خلاص يتدان كارجة رب سنا آمين يا رب المتاسس آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته